Welcome back. Maganagaan deebitan, maganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota podcastii Ilma Hormaa kam ooltan, kam bultan. Akkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu. Akkamii sagantaa seenaa ganna dheeraa kan mootootii naannoo shanan gibee keessaa kan mootummaa Jimmaarraa obbo Jawaad Abbaa Biyyaa Abbaaboor waan warra isaaniirraa dhaggeeffatanii ganna dheeraa qoma baadhataa turan nuun qoddataa kan turan sagantaa lama isinii tamsaasnee turre. Egaa marti keessanuu jalqabarraa kaastanii lamaan sanoo daawwattaniitu ka jedhu abdii kiyya. Akka hiree ta'ee namni daawwanne yoo jiraate sagantaa hadhaa kana jala deemuu keessaniin dura deebi'aati qophii lamaan isinii tamsaasne sana dhaggeeffadhaa kan hadhaa kana akka gaariitti hubachuu dandeessan. Egaa obbo Jawaad ammallee hin fixanne waan hafe jira qissaan Jimmaa waan danuudha saatamana jarjarsitee sa'aatii tokkoof walakkaa fi sa'a lama qofaan hin dhumu. Waan hafe ittiin dabala jedhanii kun hadhas deebi'anii waltajjii kana gubbaatti argamu. Kanaaf egaa isinis yaajamaa bakka jirtanutti jaalla keenya kabajamoo kanaaf simannaa ho'aa akka gootanu jabeesseen isin gaafadha. Obbo Jawaad, salaamu alaikum. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam jirtanii miidiyaa keessan kanatti naafeeruu keessan baay'ee gammachuu jabaan natti dhagahama. Akkam jirtu yaa qaalota biyya hambaa jirtan kan biyya keessa jirtan kan na dhaggeeffattan cufaafuu salaamataa qalbiirraa buqqite. Kana bilisummaa isinitti salaamadhee qissaa ajaa'iba Jimmaan keessa deemu kana isinii keessa. Baganagaan deebitan akkam jirtu? Gaariidha bareedduudhuma jirra baroo jirra. Jechocho baganagaa taatan egaa sagantaa kurfii lamaan amma dura tamsaasne keessatti waan ganna dheeraa gaggabaabsitanii hammuma yeroon isin hayyameetti nu dhiyeessitanii turtanii magaa achi keessatti yeroo tokko jarjararraa namni waan garii irraanfachuun oolu hadhaa jalqaba waan yeroo darbe silaa himuun isinirraa eegamu kan irraanfattan yoo jiraate sana nu dabalaati sanarraan jalqabna barakaa argadhaa. Barakoomaa. Egaa sagantaa duraan egaa dhiyeessine sana keessatti kan Abbaa Joobir dhiyeessinee turre kan Sultaan Abbaa Joobir hadha kan ilmaan isaanii kan itti dabaluu barbaanne ilmaan isaanii kun nama hedduu qabani. Nama hedduu keessaa Abbaa Raayyaa Abbaa Joobir, Abbaa Foggii Abbaa Joobir, Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir, Tammoo jennaanis qabanii nama hedduu qabanii ilmaan durbaasii hangamiif hangamtu jedhanii hoo jara kaanii immoo itti dhiyeessine waraqaanuu ga'uun natti bareechee lafatiifa. Kana jennaan ammanumatti jaruma kana matootii maqaa dhoofneerraa egaa jarri kaan jechuu jiran ilmoo isaanii Taayisir kan jedhamtu jira, Nagaa kan jedhamtu jira, hedduu jiran. Tole. Barakaa argadhaa. Egaa yeroo darbe naasofnu akkuma sirnaa fi akka bara sanatti Abbaan Jifaaree warri kaanis bakka garaagaraa irraa fuudhanii akkasiin ilmaan horan Abbaan Joobir Jimmuma qofarraa fuudhamu isaanis mootummaa isaanii bal'isaniiru naa fuudhan bakka garaagaraa irraa. Bakka garaagaraa irraa fuudhanii isaanii nama hedduu fuudhanii Limmurraayis fuudhaniiru, Warjiirraayis fuudhaniiru, Guumeerraayis fuudhaniiru. Jennee Guumeettiin isaa wajjiniin egaa qabsoo jabaa godhanii ilma isaanii immoo amma tokko Jifoo jennaan kan bareechee barate jira.
innis ilma guumaytiiti. Ilma guumaytii ture. Innis bareechee barate nama bareechee barate ture. Egaa akkasitti. Daheen abbaa biyyaa Abbaa biyyaa daheen isaanii immoo Shaamirraa fuudhan. Isaanis nama Shaami Araba. Daheen abbaa biyyaas nama Arabaati. Achirraa fuudhaniiru. Bal'ifataniiru jechuudha. Achi dhaqanii turan moo akkamiin wal argan? Moo nama warri durii Islaamootidha? Namumatu waliif fidamu akkam? Namumatu baay'ee jedhee nama bareeda akkanaa jiran jedheetuma akkas jennaan dubbatataniituma fuudhanii obbolaas qabanii. Obbolaan kunis Jimmaan taa'aa turanii. Jimma kun Arabootiinis hedduu keessa ture. Jarumarraa haasa'atanii fuudhan. Ayyee. Egaa tolee daheen abbaa biyyaa akkasitti ilmaanis egaa ilmaan nama hedduu qabani kan dhiirotaa keessaa egaa abbaa biyyaati, Siddiiqii, ammas ilmaan isaanii kan nama hedduu jiranii gaasana odara zarree fixuu hin dandeenyu kan irraa deebi'e. Toleen egaa abbaa biyyaa beekna isaanuma irratti namni biyya Oromoo baay'een isaan quba qaba. Sababa qooda guddaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabaataniif isaan dhageenyaan isaan kaanis akkuma dhageenyatti nuuf lakkaa'amu. Yoo immoo Rabbi jedhe gaafa isaan arganne immoo kan hafe isaanuma irraa dhaggeeffannaa isin barakaa argadhaa kana nuun qoddatuu keessaniif. Egaa Jimmee ofiin of bulchaa ture, mootummaa ofii qabaa, sirna ofiitiin tartiiba ofiitiin jiraataa ture. Namni biraatti dhufee qeessaa jeequ kana abbaan joobir hamma danda'an isaaniif kan isaan waliin turan tattaaffataniiru ofirraa faccisuuf. Ammoo namni kaanoo biyya keessatti amma diddaa warra shawaarraas dhufe kana dura dhaabbachuudhaan warri beekaman dur amma tokko dhageenyee turre. Isin immoo qissaa danuu isaa of biraa qabdan mee namuma sadan tokkollee taatu seenaa diddaa warra karaa gibee cahee dhufe kana irratti warra bobba'an mee irraa nu himaa barakaa argadhaa. Namni jabaa jira. Keessaa seenaa kana keessatti kan qooda guddaa qabu Hasan Garimaa jennaan jira. Hasan kun diddaadhuma warra shawaarraa gadi dhufee kana utuu diduu dhufanii waa hundaanuu isa gowwoomsanii karaa bulchaatiin karaa maaliitiin gowwoomsaniituma geessanii hirmaata kan jedhan Jimmaan. Hirmaata jechuun bakka afaan Oromooti, bakka Oromoon itti waa hirmaatu gabaa dhaabbatu jechuudha. Hirmaata sanarratti geessanii isa kaa'anii achitti isa muudanii achiin ani nama afaan kiyya hin dubbanne wajjin akkamiinanii walii galee taa'aa hin ejjedhu jedhee biyyi itti dhalate Garimma jedhanii jedoodhaa olii. Garimma kun karaa jara kibbaa taana. Jarammaa kulloo kontaa kana taana. Achi inni otuu achitti didee ol garagallaan ammas kantiibaa Xannaa kan jedhamu magaalaa Jimmaa bulchaa jara erge achi shawaarra. Inni namticha kanaa jiru bulchuu hin dandeenyu namtichuma kana naa fidaa jedhee kottuutii bakka hirmaataa taa'iitii nu wajjin bulchii jedhe. Hin dhufee ilaale. Innaa ilaalee jedhu dubbiin jaraa kun ta'uufii dide. Nama miidhuudha. Gabaa saamuudha. Kana ilaalee didee deebi'ee masii bosona isaatti deebi'e. Bosona isaatti deebi'ee egaa namni cufti nuugaa isa jaallata. Shiftaan
Amaaraa kunis hedduu jiranii jarri innaa dhaqanii abbaa qorootii kana illee saaman. Abbaan qorootii kun isatti dhaammata san kanatti kottuu nurraa dhowwee otuu mangistii isa ta'uutu ofirraa dhowwachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf baafuu kibbaa dikoo innaan ilmoo abbaa dikoo baabilloo sana handaraasee Jifaa ilma isaanii turanii Gobayyoo kan jedhamu qawwee 100 fudhadhee hadha mana keessaa mun dhufaara itti dhaamu. Jennaan sanitti abbaa fardaa kaasanii dur moobaayiliin hin jiru, telefooniin hin jiru, fardii akka xiyyiitii si'a rasaasa fiigaa dhaqeegaa Hasaniitti hime. Hasan ka'ee dhufe. Hasan calluma jedhee qawwuma sadituudhaan dhufee taa'ee qawwee 100 nutti dhufaara. Qawwee maal yaa Hasan kiyyaa jedhan. Ani Amaaraa qawween barbaadu jedhe. Sagaleedhuma koo dhageesseeyyuu hin baddii jedhe. Dhaqee taa'ee achi jennaan muka eenyu ala kaa'anii fi egaa bakka dawoo dhaabbadhu jedhaniin dawoon barbaadu jedhe. Jedhee akkasitti gawaa dammaa kun jirti isiidhumatu akkasitti afaan jiifatu geerar jedheen. Maal geerarsa maaliin naqabaa jedhani qaallichi yenoo Gobayyoon natti dhufaara. Gobayyoon immoo isa jabaa kana naa tokko sullee barmeexaa darsatee tokkosaa jedhaniiti gaa isa sodaatan. Maal Amaara maal sodaattanii Amaarri dhaabatteen tokkoftuu jedhe. Jennaan egaa Hasanaa jiraachuu mala geenyaanuu hin duuti jedhe. Amma asiin egaa innaa Gobayyoon dhufe as gahe kunoo seeneen naadhanu asii qabuma isaa fudhatee Gobayyoon kaakolee lafa buusee geerariin fidii waan dhugan jedheen. Jennaa inni Gobayyoon rukutamu qawween dhibbisuun Hasanta jira jennaan baatee baddeetti. Hasee garaa sibiilaa Amaara garaa ciniinaa jedheeti bokkora. Egaa mataan shurrubbaan isaa kun akkana godheetidhaa naannessa jedhan. Shurrubbaa isaa kana akkana naanna'ee dhufeeti irratti gadi ukkaamama jedhan. Egaa Haseen egaa duukaa bu'uunaan jarri Haseeta jira jennaa jettu warri namticha isaa kun qawwee darbattee fiigicha. Deebi'ee gaalammata karaa kee namni bahu hin jiru jedheen. Hin jiru jedhee qoroo 4 kana namni isa jaallata. Wanti shaabii ta'e Hasaniin jaallata. Mootummaan isin bulu. Eddeen inni dhaqeetti matus Hasan kanatti. Wanti miizanaan dubbii keenya laalu seera keenya seera cabe kan hayyisu isa malee hin jiru jedhee dhaqeeta irratti walimata. Hasantu jigaa haadha hiyyeessaa kana yatiima kana nama miidhame hunda isa gargaara. Akkanatti mootummaan isin dadhabe gaa uummata biraatti seenuu. Hasanitti waa dhufe jennaan uummanni eeboo fudhateeti bahee iyyee kurreedhuma qofaan dhaqee mana isaa kabbabee taa'a. Amootu kan taa'u Haseen koo achi guyyaa tokko maalii warri magaalaa Jimmaa eegu kuni waraanni dhufee waraanni mangistii achi taa'aa jedhanii mangistiin ergee Finfinneerraa. Waraanumti kun akkam biyya koo keessa taa'aa jedhee manarraa gadi ka'edha. Innaan ka'u Hasan deemaaraa jechuu dhagahanii qawween 1 2 3 uummanni qabaa itti birmate. Itti birmatee duukaadhumatu deemu waradaa eddee bulchaa aanaa kana gahee jedhoo olitti goree. Olitti gorraan Hasantu dhufe jettee golosiin mana gadhiiftee biiroo gadhiiftee bakka hedduu fiigde. Ol seenee birrii jarri gibrii walitti qabe fuudhee uummataa jedhe. Qawwee golosii sana funyoodhaan dudubbattiisisee qawwee siirraa fuudhee namaa kenne nama qawwee hin qabne.
hadha anin galuu jedhe. Hadha gaa maali yaa mootii keenya hadhuma gaa nu jalaa waa hin taatanii manatti ol deebinaa jedhe namni duukaa jiru. Jabaannee dhandhee eenyu jenna malee hadhuma Jimmaa hin qabnaa jedhe. Nannaan hadhuma magaalaa qaba jedhe. Hadhuman qabee isin agarsiisaa. Namni isin amma isin sodaataatan kuni eenyu baaduuti jedhe tisiisa baaduu irra teessu sodaataatanii jedhe. Asiin egaa didee miti inni farda adii irra taa'ee fardi isaa kun akka rasaasaa deema jedhan ofumaa isaatti duukaa gaa ka'e namni kurre iyya dabarsi jedhee dhaabatee. Eessarraa ka'u? Dedoorraayyii eessa? Dedoo inni manaa ka'eetii garimmaa dedoo dhufe iddee aanaa bulchaa aanaa innaa dhufe jedhu olitti gore innaa ol goruu Hasan dubbiidhaaf dhufe jettee poolisiin fiiguu assabde. Fiiguu assannaan qabaa jedhee irratti uffata sii tarsaasaa jedhe uffata mootummaa zawdii ofirraa qabdi irratti tarsaasisiise. Tarsaasisee funyoo adiinidhaa jedhee dubbatti deebisaatii dhiisisee xiyyiitiidhaa fi eenyu magaazinaa keessa jiru qawwee fuudhee namaa hiree maallaqa gibrii fuudhee nama hiyyeessaa hiraa jedhe. Hiradhaa birrii keessanii jedhee hidhee nama yatiimaa haadha hiyyeessaa barbaadaa kennaafii jedhe. Wanti inni immoo jedhe akkuma siin kennama malee namni waliin dabarsuu danda'e. Asiin egaa isaantu nu ajajee jedhee gadi ka'e. Maqaan isaa immoo Baagojjam. Innayaa maqaa Jimmaati Baagojjam jechuun Baagojjam abbaa Simal jedhanii miti. Innaan egaa abbaa manaa jechuudha. Abbaa mana guddaa jechuudha Baagojjam jechuun gojjoo jechuudha. Asiin egaa gadi ka'anii innaa dhufee asii waradaa kana saamsisee hireegaa gadi ka'u qawween danataa dhufe. Isaantu Jimmaan cabsuu dhaqaaran jennaan amaara baasuu dhaqaaran jennaan itti birmate egaa wanti nama ta'e eeboo keetiin gajara keetiin jedhee walitti uummanni hadhaa duwwii ofirraa jissuu dhaqaarra jedhee kurfadhaa jedhee namni inni iyyuu kun maal jedhee asanuu kaayyuu badee uummatatu iyyeesin duukaa dhaqaaraa jedhan. Jennaan egaa utuu iyyuu dhaqee gibeen gahe. Jennaan inni iyyuu kun maal jedhee rabbashame nuni Jimmaan jiru socho'e. Hasantu dhufee jedhanii eenyummaatti mani kantiibaa Xannaa ammaatti. Kantiibaa Xannaa dhaqeetii abbaa waraanaatti hime. Abbaa waraanaa gaasila Jimmaan eegaaru biyya nyaataarutti. Abbaa waraanaa jajee akka Hasan hin seenne magaalaa jedhan magaalaa guddoo kana Jimmaan. Dhaqee gibeen ce'ee booyyee kan jedhamu bishaan booyyee jira. Bishaan sanarra gahe gaala. Bishaan sanarra gahee booyyee sana akka mana dhaabbatee egaa itti egaa fardaan inni fardarra taa'ee tachi guluffaa. Namni sadii immoo nama jajjabduu jirti kan isaa wajjin jirtu jajjabaadha jarri sun. Jarri sun egaa battala qabadhaa jedhan namaan qabadhaa jedhaniiti gaana dhahanii egaa. Dhahanii otuu dhahanuu nama 100 ajjeesan irra. Eenyuma waraana mootummaa Amaaraa kan nama 100 ajjeesanii matariyasii fidanii qamadan. Matariyasiin egaa qamadame asanii qawweedhuma isiimma tokko lamaa kanaanii lolaadha. Eenyu kana inni eenyu qaba isa 12 nyaatu jedhanii maqaan isaatuma Dimoftorii kana qaba. Dimoftorii kanaan egaa hasee inni jedhee tokkos jedhan abbaa Goojjam ijji hin siti jedhaa jedhee kantiibaan. Abbaa Goojjam ijji hin sinni tawaawwaq jedhaa
otuu ol beennu mootummaa Haile Sillaasee garagalchitaa jedhaa jedheen. Mootummaa Haile Sillaasee jedhamu hin beeku mootiin nuyi biyya keenya keessaa bahaa jedhee egaa awaajii dudduuba kanaa immoo uummanni jara sadan kanaa wajjin eenyu kana wayaa hidhanii ol baasanii alaabaatti. Bilisummaan gaafa kana dhuftee baandiraan keenyas kana jedhanii ol baasaniituma naxalaa adii kana ol baasan. Nus eenyu keenya alaabaan keenya kanaa jedhanii alaabaa jaraa kana fuudhanii tarsaasanii darbuu qaban. Egaa mootiidhuma dhaabbannaa jechuudha eenyuun jaraa kun hin bulluu diddaa agarsiisuu baasiin egaa tokkofame egaa ganamarraa qabee hamma sa'aatii jaha waraanni achi matariyasii tokko isaa matariyasii. Egaa matariyasii kana abbaa Goojjam isin of eeggadhaa nutu jira jettee jarri sadan sun nutu jira isin of eeggadhaa isin ittiin baay'inaa akka leencaa dura bu'anii duran bu'inaa jedhaniituma rukutanidha. Hasee garaa sibiilaa jedha achi dhaqa dhufe gaajee akka jiru namni Oromoon guute. Inni kaan eeboo darbata qabuma kanattu. Inni kaan qawwee irraa hiikkata. Inni kaan dhaqeetti kuffisee qawwee irraa fudhata jedhanii Oromoon eessa abbaa keetiitti baata gaa hadha jedheetti immoo kooticha kana fuudhee biyyoo afaan kaa'aa jedhan jara rukutamee jiru kana qabee biyyoo afaanitti innaasiin iyyitu afaan kaa'aa jedhan kana nyaattaa dhagaa jedhee eenyu kooticha laftii booyyeen kun lafti isaa dhoqqee qaba. Asiin eenyu miila isaa kana rukutan matariyasii kun. Matariyasii keessa dhaqee seenee laanni booyyee ta'e qophaa ofii matariyasii kan xiyyiitii hafiigu. Asiin farda isaa irra taa'ee inni maal harka koo qabdu jedheeti gaa ol garagala karaa dedootti. Fardi isaa kun egaa isa akkanaatiin itti fiiguu abbaa booribbaa duudhaa kan jedhamu jedhanii isaan egaa karaatti itti dhufanidha. Qawwee 21 fudhatanii. Assalaamu alaikum wa alaikum. Eessa maalii birmachuu keessan dhufaarra hoo jedhe. Reebnaa birmattaa dhaqii baaduudhaan nu bigaa qawwee kee jedhee yeroo ani akkasitti ta'u reeb birmattaa jedhee bira darbee dhaqee leemman seeni. Baddaa leemmaniitu baadillee guddaadha. Bakka sanatti dhaqee seenee inni yaa'a. Asiin dhiiga kana inni dhanne inni duraanii dhaqee to'an bosona leemmanii keessa ciisee otuu jiru gaagurtuun damma hiitu argitee abbaa Goojjam keenyaa jettee qabdee ibiddaan edde xiyyitii sana guddee fi egaa isintu rukutame jettee damma fuutee nyaachiftee fuudhanii geessanii dhossan mana ofii. Jarri gaagurtuu jarri qaamaarri kunii fi wanti biyya bulchu abbaan gandootii abbaan shanii hundi galee biyya Oromoon immoo isaan barbaada. Egaa inni kaan didee galee diddaa agarsiisee taa'a namni karaa abbaan Goojjam bahanis hin barbaadu. Achi otuu jiranuu fuutee jarri sun duunaan qabbarte. Dhossitee qabbartee booda Xaaliyaaniin dhufee seeni. Xaaliyaaniin seennaan Sultaan Baajoo Birigaa jannichi kunii badee hafuunsaan hin ta'u bakka inni seeni na barbaadaa jedhe. Ol garagalaniidha karaa dedootti namni hundi ol garagalee barbaacha ka'e. Barbaacha kanaan egaa nam tokko namni isinii waa jedhu hin jiru. Nu isa mul'isuu jenneeti. Seenaa isaa kana ibsuu jenneeti. Adaa nama argitanii jennaan egaa jalattiin gaagurtuu kunii
egaa nuti hin jaallannaa nama abbaa hiyyeessaati, abbaa keenya, abbaa gizee hunda nama dadhabe bira dhaabbatu. Kanaaf dhossinee fuunee dhumnee qabbarannee boroo keenya keessatti qabbarre jetteen. Asiin egaa naa baasaa jedhan du'aasaa kana. Du'aansaa kan waa tokko biyyoo waa tokko nyaatiin fayyaa dhumti bahe. Bahee kafansiisanii irratti salaatamee xaaliyaaniin maarshii fide, maarshii inni qabbaramu maarshii wotaaddaraa. Fidanii otuu maarshiin dha'uu geessee Oromoon kurrifatee kottaa abbaa goojamtuu bahee jedhanii haadha gammachuudha jedhanii geessanii mana isaa biratti dhakaa gurguddaadhaan irratti maarshiin godhamee iyyamee seenaan isaa himamee janna akkanaa hasee gaafa akkanaa jedhee Oromoon achi as bahee himee akkasiin qabbaran jechuudha. Tole boo. Wow. Inni kun immoo otuma kanatti yeroyyuu immoo ammas maqaa Hasan namni qabu jajallaadhuma natti fakkaata, nama jajjabaa natti fakkaata. Hasan Abbaatii Ibbaa kan jedhan immoo ka'e. Eessaa ka'e inni immoo? Hasan Abbaatii Ibbaa kun inni Hasan isa kanatu dura buumne malee seenaan isaa inni sun immoo zabanuma Abbaa Jifaar ka'e zabana Abbaa Jifaarii kan isaadha. Ayyee. Inni kun diddaadhumaaf ka'e, diddaadhaa ka'ee eessuma Abbaa Jifaar ajjeese. Ayyee. Abbaa Bulguu manni isaa kan jedhan. Ayyee. Eessuma Abbaa Jifaar ajjeesee saamee biyya isaan Baaqorooti warra biyya miidhu kana saamee biyya miidhamuun hin jiru hadhaa qabee biyyi baheera jedhe. Miidhamu lammata namni jedhee namni isaa wajjin dhaabbate ammas. Nama dura bu'aa jara fuudhee deemuu dhabame malee akkaataa bilisummaa kana hin beekan. Nama giddiidhaan qabamne. Egaa otuu tokkotu Abbaa Jifaarii waraana Abbaa Jifaar dhaqee erganii loolee Amaarri dhufee seeneedha waraana erge. Waraana kana xap godhe jalaa Haayile Sillaasee jalaa. Egaa xap godheetuma rukutee fixee biyya wajjin jira biyya dhossaa. Biyya biraa akkuma qaban dhaban. Egaa otuu taa'uu waraana daneessanii waraana Amaaraa kan limmuun jiru, kan dhigommaan jiru, kan guumayin jiru, kan iddee hundaa itti baasanii yedduutti galfatanii tumanii biyyi eeboodhaaf kan duukaa jiru kun ofirraa injifachuudhaa dadhabe. Inni kaan eenyuudhaan seefiidhaan fa'i ka'e. Seefii kana fudhatee ka'ee seefiin kun biyyi dhimma dhumna kun egaa eenyu keenya irratti du'aarra namni nun bulchuu ormi nun bulchuu irratti duunaa Abbaa Jifaaris akkasitti haguuganii qaban jedhee egaa asiin otuu akkasitti egaa otuu dhukaasuu dhakaa allaattii kan jedhanutti geessanii galchan. Tokkicha isaa ta'e qaadhaama warra isaa qofa bira jira. Warri isaa kun haadhamaam jedhanii. Egaa haatimaa kun egaa isiin jabduudha warri isaa kun. Qawwee dabbaqnaan haadhamaamtu qawween isaa 12 nyaata. Innammoo dabbaqanii haadhamaamtu baata jedhanii itti tolchani. Yaa Hasan kiyyaa
bulguu joobee ajjeesuu waa hin tolle jedhan otuu ajjeeftee jara diina keenya jedhaniiti immoo ammasitti baasan. Jaalleen ajjeefnee bulguu joobee na duukaa deemee too bakka hin jiru eenyu jedhe malee an jaallee isa sin ajjeennee eenyu kootii dhiiga kootiininis na jalaa hafeedheen dadhabee jedhe. Innaan egaa abbaa qawwee kana eenyu fixate rasaasa. Rasaasa fixannaan egaa reeffa maalii dhaqanii qabanii innaan egaa ejjeenni geessan baandifaar dulloomanii jiranii itti geessan. Egaa kunoo qabnee finne innaan egaa maaliif gurbaa maaliif biyya koo balleessitee jedhan. Jennaan hin balleessinee ciimmaan isinirraa haqe malee jedhee ciimmaan isinirraa haqa ciimmaan isinirraa haqa jedheetanii jedhe. Ciimmaan egaa warra biyya qabatee jiru kana. Innaan egaa asiin isaanitti toluu hin dhiisu simaareeraa jedhan. Simaareera innaan Haile Sillaaseen Hasan kuni akka gadi hin dhiifneef baandifaar illee maare gadi hin dhiisinaati. Nama akkana nama fixxe kanan ilaalaa jedhe. Nama akkana nama fixxe kanan ilaala jedhee aeropilaaniidhaan ergaa jedhe. Aeropilaanii innaa sana galee jira. Aeropilaanii irra keessi banaadha jedhan. Naani Hasaniini hoo dhufe nan maaraa jedhe. Noonsi arge si maara jedhaanii jedhe. Asiin aeropilaaniidhaan geessanii innaa geessan mataan isaa kun caraanfiidha. Mataan shurrubbaadhaa kan kana raatee jira. Iji isaa diimaa eenyu gurraacha jedhanii garbicha jalil jedha jedhan ofiin immoo garbicha rabbii jedha jedhani. Innaa tokkosus innaa argu iji isaa gumaa leencaa fakkaata. Namni inni kuni nama akkanaa jira dhimmaan keessaa jedhe. Innaan sheeftaa kana nama meeqana jalaa ajjeeftee jedhe inni maaru. Haile Sillaaseen nama meeqana jalaa fixxee ati beektaa amma jedheen. Innaan maali simaareen jennee jedhe. Simaaree kottuu hin jennee jedhe. Innaan simaaruu jedhe. Innaan nugumni sobaagaa jedhe. Nugusa sobu waan takkaan argine jedhe. Du'a immoo waan sodaadhu jedheen. An du'a sodaachuuf miti suma nugumni sobuutuyyii jennaan zibbar nugus እንደዚህ maal nugumni keessan sobduudha jedhe jechuma dhaabbatee. Asiin qabanii geessaa fannisaa namticha kana akkam baane jedhee akkasitti ergee jimatti fannisiise. Baandifaaritti immoo geessinaa jedhe. Sila baandifaar maaliin jennee akkasitti jalaa fannisiisee janna kanaatu immoo ture achi keessa. Barakaa argadhaa mee ituu nama kan biraatti hin darbin waa'ee Hasan Garimmaa kana Jimmi maal jedheefaa sirbaa fi ture yaadattu? Hasan Garimmaa moo Hasan Abbaati? Hasan Abbaati baadha kan nama balaa kan Hasan Abbaati baa nama balaa akka sangaa ciibsee nama qalaa. Qawween isaa 12 nyaata madabbaqnaan haadha maamtu baataa jedhan. Haati maamni warra isaati. Hasan Abbaati baa nama balaa ka jedhan si saamee. Hasan Abbaati baa nama balaa qawween isaa 12 nyaata madabbaqnaan haadha maamtu baataa. Hase bulguu joobee ajjeesuu waa hin tolle jedhan. Jedhe dhimma egaa bulguu joobee nama keenya jechuudhaaf jedha. Silaa utuu ajjeeftee jarattiidhuma sana malee jechuudhaaf.
waa'ee Hasanee Garimmaa dubbattanu inni bakki dhaloota isaa bakka amma warra kibbaa jedhamu naannoo zabana sana warra Dawwaaroo inni namni musliima ta'ee ture namni Oromoo achi ture kan jiraatu moo akkamiin inni achi argame? Biyya Oromooti ka achaana jechuudha malee. Gara sanatti gojobiin argamana. Gojobiin gamni jara Sidaamaati. Kun gojobiin gamana jira miti Jimma kun. Barahaa isaa kanatti bishaan gojob qabee deemaa miti. Innis ilmoo barahaatti guddate eenyu kana keessatti guddate mukeetii keessatti barahaa keessatti fiiguudhaa waa hunda fiigee qabaa maal ta'aa irreen isaa kunis jedhanii akka eenyu kanatti jabaata jedhani. Farda kana taaleerra bu'aa jedhani. Waan jabaadha gaa akkasitti Amaarri jalatti xaneetii kottuuti Jimmaan bulchii jedhee fidee hirmaata kan jedhan kenneefi miti hirmaata kana taa'ee ummataa nyaatu jechuudha abbaa handarbe. Ani ummata kiyya nyaadhu jedhee deebi'e. Ummata afaan. Warri faranjii qissaa isaanii keessatti nama Roobiin Huud jedhamu wayii tokko qabdi. Isuma fakkaata seenaansaa. Warra qaburraa seenaansaa. Hiyyeessaaf kennaa ture barakaa argatu isinis barakaa argadhaa. Mee nama sadaffaa tokko immoo eenyu Garoomoo eenyu jedhan isaanirra waa nu himtu? Garoomoo inninis garoo kun jabaadha. Limoof Jimmaa jidduu taa'a barahaa kana keessa. Egaa inni akkuma jiruuni bilisummaadhuma biyyaan baatanii gibrii isin gabbarinaa diddaa agarsiisaa jedhe. Abbaa qorootiis abbaa gandaas ari'ate maannaa shanan keessaa ari'ate hama dhaqee gommaan ga'u. Gommaanis dhaqee karaa bulbulootiin ol deebisee sanxammaan gahee amma sanxammaa karaa inni ittiin ol bahan karaa gommaan keessaan daalachoodhaan bahee sanxammaa gahee sanxammaarraan hamma dhaqee gojobba'u bulchee ofumaa isaatti. Asiin egaa saqqaani waradaa saqqaa akka jiruun fudhatee maannaa shanan fudhatee taa'e. Raasfansen Shilashii jiradha. Raasfansen Shilashii kun egaa waraana Ingiliziin dhaabdeetti waraana jira New Torchlight jedhanii tolfatanii poolisii jira. Egaa afarsaa lolee dhufe egaa Geembeetti itti ergan ammas waraana kana. Xaab godheeti Raasfanseniin egaa ka'aa jedhan. Namtichi kun nama balaadha hin dhufaatti Jimmarraa ka'aati Finfinnee taa'aa jedhani. Inni bahee bade Raasfansen kun. Egaa dhufee Sentar Raadiyoo kan jedhamu kan dur xaaliyaaniin tolche jira. Sentar Raadiyoo jedhee raadiyoo xaabiyaa achitti dhaabee raadiyoo Oromoo afaan Oromoo haasa'u kaa'e. Raadiyoo sana gahee dhufe. Sentar Raadiyoo jedhamu achi dhufee qabe. Dhufee achi qabee biyyi abbaan qorootii abbaan gandaa warri Amaaraan bulu yaa miilaan baat jedhanii badanii. Asiin Torchlightiin ajajamee Finfinnee irraa bakka hundaa dhufe. Xab godhe egaa Naasir kan jedhamtu bira jira jedhanii inni immoo akka Arabaa jedhan Araba wayiiti Yamaniidha. Naasir kun abbaa waraana isaati. Afaan Oromoo haasa'aa. Naasir kun Oromoo fuudhees. Egaa nama adannatti fakkaata akka jabeenya isaa jedhan.
eenyuun naxalaa kana kanatti mariitii walitti hidhee uffata hidhanii qawwee kana gaddeeffatee egaa dhufee achi hadha Jimmaan qabna jedhanii dhufan. Jimmaan hamma sentarraa dhiyoo gahanii waraanni waraanni mootummaa kun itti ajajamee jennaan egaa waraana kana fixanii amma deebi'an. Deebi'ee masaraa qabaa lafa qabaa eenyu limmuuf Jimmaa jettu taa'eega waggaa meeqa. Waggaa meeqa haazaa godhe itti dhufuu dadhaban waraanni dhufa jaarsummaa nama itti erga nama nu jalaan fixin maal balleessi mootummaan maal balleessi mootummaa wanti inni balleesse biyyuma bulchuu wanti inni jedhu kana biyya utuu biyya abbaa qabu maali namni nurratti bullaa jedha. Diddaadhuma agarsiisanidha. Diddaa kana keessa wayi jira qaalaa nutu bulchaadha akkisaa. Nurri afaan keenya beeku nama keenya beeku bulchuu dhiibnee namni biraa maanu bulchaa jedhan. Maali kun abbaa Gandaasinii tolchine abbaa Qoroosinii tolchine jedha maaliif nu tolchitan nu tolfataman. Nutu tolfata malee isin nu tolchitan jedha innaa bakka woradaa jarri jedhee dhaabbatee maallaqa jaraa kana dhaqanii cabsanii guuran. Guuree waraana isaa kanaa hidhee waraanni isaas akka qawwee itti baatanu akka tokkosanu kana barsiisee inni arabtichi kun adanii dhufeedhani. Warra qawweetii miti silaagaa warri karaa yaman kun jabduudha. Barsiisanii gaasiin namni keenya afaan arabaatiin akkasitti dhaabbachuun akkana shaabiin akkana maaloo jedhee qaraa sila shaabii of danda'e isin Oromoon kun jedhala. Waan afaan kaa'u kana jira xiqqoosii dhabani gaala nama waa bituusii katabee itti mul'isu dhabuudha malee diddaa agarsiisaniif. Immanni moobdii bira jedhala ammas ummanni akka jiruun garoon bira jiru. Qabuu jedhanii basaasniin jiru. Basaasni saba basaasee qabsiisu dhibe. Gaafa hadha dhumtee minaaniif bisaan isaa dhumu magaalaa Jimmaan qaba jedhee dhufeta. Ammas inninis magaalaa qabeen marsiin shilashii kana ari'annee mootummaa dhaabbannaa gibeen nutti hin ceetu jedhe. Lammata warri amaafi gibeen nutti hin ceetu jedhe egaa dhufee otuu saamuu sarboodhaa saame maannee saame egaa geembee beektanii geembee saame yabboo ol bahee dhufee saame qawwee saamanii namatti hiranii gaa namni kun Oromoon egaa itti ukkaamennaa nama immoo ka'ee argee jedhee Amaaraa fi guddee baqattu kana itti ukkaamsii qab jedha jedhani. Itti ukkaamsii qab jedheetuma qawwee irraa fudhata jedhani. Innaa qawwee jarri fudhatee gadi nam'ee dhufe itti ukkaamsii qab mee haba'u jennaanuma qawwee lafa kaa'a jedhan. Mee haba'u jedha jedhan uummanni. Eegoo fudhateetum. Ittukkaamsii qab mee haba'u. Ittukkaamsii qab jedha jedhan. Mee haba'u. Mee haba'uudhumaa qawwee lafa kaa'a jedhan waraanni. Otuu kana jedhuu baalana naqaqqabaa jedhee raasosee shilashii kun Haile Sillaaseedhaan. Garuu kan jedhanu biyya nurraa fudhatee maqaas kenninee fi dadhabne giraamaashinnaanii dhufuu didee hin barbaadu isinii wajjin jedhee egaa akkasittiin qawwee waraanni naafa dhufu jedhee waraana gaafaa Ingilizii wajjin dhufan gaala. Ingilizii jirannaa sana. Ingiliziin dhufee namichi kuni rukutuu jennee dadhabne matariyaasiin keenya sin dadhabee
akkamti rukunna jedhanii Ingiliziin egaa sharrii qabdi. Bakka inni taa'u na agarsiisaa jedhe. Bakka inni taa'u gama sana taa'a jedhanii agarsiisan. As taa'ee Ingilizichi isaa ibiddi qabatee ibidda egaa kampaayirii isa jedhamu sana qabsiifatanii taa'anii geeraran. Inni achitti aara nama ergee egaa namaan aara ol eenyu jedhaa jedhee ergee aaraan nu agarsiisaa jedhe. Aara kana xombooraa basaasni agarsiifte. Achiraa achiin alaammatee achitti garoon dhaayilaa keessa. Egaa imaamni rukutame egaa mu'ummeen lammatan jiru asiin gaalaa facaasanii akkasiin inninis goonni seenaa guddaadhaan dabarse jechuudha. Barakaa argadhaa seenaa bareedaa nu yaadachiistan. Eenyu barakame namni Jimmaa yaa Rabbi nagaa fidi jennaan maarreen mataa sollodoo nutti fiddee moo maal jedhan? Maal jedhan mee irra deebi'aa irraanfadheera. Nagaa fidi jennaan amaara mataa sillaawoo nutti fiddee jedhe. Tole ayyee egaa qissaan Jimmaa kun dhuman qabu mee immoo waan tokko namni hundinuu keessaa namni afaan Oromoo sagantaa kana dhaggeeffatu raayyaa Walloo keessarraa kaasee hamma warra ilmaan Oromaa Keeniyaa keessa jiran Mombaasaa bira warra jiran fa'aa jiranii waan Jimmaa tokko beekuu barbaadu. Amma durii egaa mootummaatti ijaaramee tartiiba jira, naamusa jira, adaba jira, maarifaa jira. Akkam ture Jimmi kun akkamiin tartiiba kanaan ijoollee isaa guddifatee sirna isaa gaggeeffatu hangafa qutisuudha maanguddoo ijoolleedha hiyyeessa sooressa akkam ture mee waan dhageessa waan irraa yaadattan. Namni egaa guddinni kun innaa wala yaa'anii hayaa jira. Innaa dhaqee waggaa 14 gahu abbaa abaluu jedhama. Yoo sila Muhammad ta'e Baagarooti. Yoo immoo Abduu ta'e Abbaa Bulguuti. Akkasiin kaa'atanii Adamoo ta'e maqaan isaa kana jedhaniituma fe'atan innaa ol siqee jechuudha. Isin inni durba ta'e immoo durbinnaa dhaqxee heerumtee jettee haadha abaluu jedhaa maqaa moggaasaa jedhan. Maqaa moggaafamu gaafa heerumtii gahee heerumtee jettee maqaa moggaasaa jennaan manuma cidhaatti mana isiin itti heerumtetti bunni dhadhaa dhaabatee eenyuun kun tolfamee daabboon gurguddaan kun tolfamee dhadhaadhaan laaqamee cuubamee jechuudha. Maqaa moggaasaa innaan haadha maccaa haadha fiixaa jedhamtee moggaafamti. Ijoollimti waggaa 15 waggaa 20 gaafas maqaa fudhatti jechuudha. Yoo maqaa isii maashareettanii waamtan hin dallanti. Tole hin hawwaattu jedhaa. Hin hawwaattu lammata hin hawwaattu. Maqaa maashareechuu lammata yaa'iidhaa. Maasharee jettanu Faaxumaan jettan akkasitti gaa haadha abaluu jettanii waamtanii tartiibni abbaa kana haya'a ilmi abbaa haya'a abbaan ilma fuusifatee gaafa ka'e haara galfata. Ilma kanatti egaa hunda godhaa fi isiin heerumtes dhufanii zayyaranii waa hunda qopheeffatanii maal jedhanii akkasiin adaba guddaadhaan dabarsan jechuudha. Walitti dabarsan.
Hayyeen obbo jedhamnu Jimma biratti akkamiin yoom obboon dhufti? Obbooni hangafummaarraan. Hayyee. Innaa waggaa tokkoon caalessa waggaa lamaan caalessi inni quxisuun obbo jedha. Obboleessa Isiin ofiiti. durbaas obbo jetti. Isii immoo nyuutiinis obboluu jetti. Gannoonni immoo waliin obboluu jedhan. Maqaa kennaniifi maqaa hayaa kennaniiti egaa yookiin adaadaadhaa uummata tokko jedhan malee maqaadhaan hin waaman. Adaba maaddii jira, adaba waliin haasa'u jira, adaba mana namaa naada akkatti seenan akkatti taa'an akkatti meesan irraa warri mootii qabu kun adaba akkamii qabaataa turtan nu himaa. Adabni gaa innaa dhaqamee mana namaa innaa dhaqxanu dura salaamataa dhaabmataa seenaa jedhanii innaa seenan jarri mana keessa jiru hundi ka'ee dhaabbata. Innaa ka'ee dhaabbatu keessummaa dhufe kanaaf bishaan kennaa jedhan. Bishaan kun innaa kennamu bishaan harka isaa akkana qabeetii daheetii ilaaluu dhiisee namtichi dhuga. Bishaan kana aannanis haa ta'u wareegas haa ta'u achi ilaalaatti qara ilaalaa ubaasan. Keessummaan kun taa'ee bunni kun dhaabatee buna dhugee innaa kana gaafa jimaan isaa adaadhaa cabee dhufeefi jimaan kunis qamaanii laaqanii tolfamee nyaatee egaa akkuma aadaatti waliin haasa'anii taphatanii ka'eeti gaa eebbisee deemaa jechuudha. Egaa namni tokko immoo jira kan taphatu sin jira. Kan akka maneen gadda isinitti immoo baallicha isaanii Bawaajii Baabulloo jedhan suni magaalaa Finfinnee magaalaa Jimmaa dhufanii mana caammaa arganii beeksisa caammaa tokkotu guddaa wayii jira. Isa fuudhanii miila ofiitti kaa'an. Jennaan faranjichi maal godhaattanii jedheen. Kuni beeksisa caammaati malee waan gurguramu miti jedhe. Ba'u isa dhiisiiti namni bitu ana malee hin jiru jedhan. Isa dhiisii natti himii jedhan gatiisaa. Miilli guddaan hankoo qofa jechuudhaaf jedhanii isaantu guddaadha. Jennaan faranjichi kolfee miila isaanii safaree mitirii walakkaa mitirii ta'a. Geessee Finfinneetti dachiisee fi waggaa waggaan kottaa fudhaa gahaa jedheen. Maaliif faranjicha kolfisiisan kaa? Isa dhiisiitii namni bitu ana malee hin jiruuti gatii isaanatti hin jedhan. Miila guddaa tokkichi isaanuma qofa jira. Eenyu jedhaman? Abbaan Abbaa Bawaajii Baabulloo jedhaman. Gurgurachuu dhabuu fa'aartaa jedhanii. Kana malee namni bitu hin jiru. Eenyu isaanii immoo eenyu lafa fuunfattamu maal jedhan isaan qissaan tokko immoo. Isaan immoo naggaadeen dhufee jennaaniyyi naggaadeen dhufeeraa jedhaniin. Jennaanii baadiyyaa jedhanii baadiyyaa roorroo jedhanii isaan immoo naggaadeen kunii wayii qabdii jedhan inni siin lafa fuunfattu kuwwuma jabaa jira jedhan. Ammas harka ol qabdii jedhan. Ammas immoo deebitee ija ol qabdeetii kadhattii jedhan. Rabbi matumaayyuu garuma olii kana jira malee bakka biraan jiru jedhan. Maal jechuu isaaniiti kan isiin lafa fuunfattu kan isiin harka qabattu maal arganiiti? Isa jarri salaatuyyi argan salaata. Innaa salaattee ka'u du'aayii godhaa miti. Harka ol qabee namni du'aayii godhateetii Rabbi waaqa isaa waamu. Wanti kun jabaadhaa jedhanii jabaa godhaatti
Rabbi garuma olii kana jira malee jedhan bakka biraan jiru jedhan. Yaadda bareedaadha. Sheekiin isaas immoo jabaadha. Sheekota hudaatoo jennaan jiranii hin taphatanii waliyyiidha isaan. Tole. Jennaan namni wayii dhufee isaaniin sheekota nazariin isinti nazaree goromsa kana isinii fidee jedheen. Tole. Jennaan jalaa calluma jedhan. Jennaan egaa sheekotaa goromsan isinii fidee jedheen. Jennaan kan isaas jechuu kana hin guddisinii jedhan. Geessii horii namaatti makii jedhanii. Jennaan fuudhee geessee horii namaatti makee. Akkuma isaan jedhanitti kan sheekotaa jedhan. Kan sheekotaas immoo xiqqoon jedhin jedhan. Jennaan gaafa torbii goromsii duute. Tole. Duunaan dhufee sheekotaa jedhee goromsi keessan hin duutee jedhee. Jennaan silamaa kan isaat jettee ati jedhan. Kan isaat jennaan rabbiin lafti hin ga'u jedhan. Kan isaat jettee na jalaa ajjeechiftee gaa jedhanii. Isa bareedaadha inni kun hin hafne. Hin taphatanii akka gaarii taphatanii. Isheen ni jalaasi baay'ee taphataa. Ammas immoo limmuun dhaqee jimmaan keessaa limmuun dhaqee limmuutti walitti ka'an. Walitti kaanaan inni jimmaa kun afaan qabaa. Limmuun sanatti nama kolfisiisi. Arrabseeti mo'ate. Inni limmuu aarii billaan dhukkutati. Innani yoom jarana ilaalaa limmuun dubbii jimmuu jedhe inni jimmaa maal jennaan yoo wal qabne yoo wal kiffimne yoo wal irra teenyaan billaan luqqifaman jedhe yoo afaaniin waliin haasa'arra inni limmuu sun illee billaan gadeeffate. Isaan jimmaa danuudha dhuman qabu. Hin qabu. Mee xiqqoo immoo gama seenaattis hin deebisa. Biyyaa tokko waa wayinaa himtaniitu waliin haasofnu waan eenyu siin makkaa horeeti. Makkaa horee jedhamti. Isiin jimmaan bulchiti. Eenyu maccaan. Tole. Maccaan utuu bulchituu durba bulcha duruma Oromoo keessatti filamteetii bulchiti. Tole. Utuu bulchituu busaasee jedhanii diggoon jedhanii diggoo gaala diggoodhuma sanyiidhuma abbaa Jifaar kana. Sanarratti dhufe mootummaan karaa abbaa Jifaar. Amma dhaqanii mana sii dhaqan. Mana sii dhaqanii busaasichi kunii masaaqulatti bulbula naqatee daadhii innaa haasa'u afaanii dhuga. Jennaan isiin egaa hin beektu maal dhugaartaa jettee. Jennaan innaa afaan nagoganii kanaan gadi dhiifadhaa jedhe. Jennaan mee kenneettee harkaatuma dhugduu machooftedha. Isiin machooftee jarrinis achi bulle. Mana sii bullaan kurrifatan. Eenyuun eegu kuni warri eegu kurrifatanii namatti bulee nama buluun hin ta'uu jedhanii kurrifatan. Jarrinis waan balleessine laan bulan. Asiin egaa badii kan jedhamtu tumaatuma isa ga'e dubbiin. Badiin kun egaa ka'ee maalii erga kana nutti hojjettee kiyaanaa goote nu fayyante
egaa kottaa tumaatiin siimnee irraa fuunaa jedhee dhaqee deetumaa. Baatumaa bira jechuun seeraa bira dhaqan. Seera bira dhaqanii egaa tummaa otoo hin tumamin egaa inni badiin kun wannoonni duudhaa jedhe. Tumaa keessa higgii keessaa galuufi gaadha. Seera keessaa galuufi. Jennaani diggaa kun ol ka'ee diggoo kun maalirratti gennoonni duudha taatee jedhe. Gennoonni duudhannan jedhee fi gaafa abbaan manaa sii dadhabee yookiin waa tokko ta'ee maallaqa dhabee dhukkubsate irraan qara laaltii kanaaf duudha'e. Tole jedhee taa'e. Gaagurtuun duudhaa jedhe. Maalirratti tumaatutti tumamuu ka'aara gaadha. Jennaan maalirratti ta'e gaagurtuun jennaan gaagurtuun kun maallaqaa jedheeti funyoo qararoo dheeraatti hidheeti funyoo kun dhaqee hidha. Namichi kun lubbuu ofii gurgureeti maallaqaa jedheeti lubbuu isaa gurgure biyya bulchuu maraxamuu fi filamuu fi filchiisuu hin danda'u jedhe. Hedduu kanaaf ta'ee jedhe. Dhala gennoonnis hedduu kan isin taateef kanaaf jedhe. Maraxuu marachiisuu hin dandeessuu jedhe. Baay'ee. Tumtuun hedduudha jedhe. Maalii jedhe amma diggaa kun ol ka'ee gaafata. Maalirratti ta'aa innoo billaa bareedaa, walloo bareedaa waa tolcha. Maalirratti ta'aa jennaan garaa jabaatee tumayyii waan qara qabu tolche. Wanti qara qabu immoo akkasumatti waa hamuru hakutu jechuudha. Namni garaa jabaatu gadaa filamuu hin danda'u. Kanaaf hedduudha jedhe. Waan garaa jabeenyaa tolcheedha. Gaafa sana jara sadan kana hedduu taasisanii filamuu filachiisuu hin danda'u jedhanii kaa'anii jedhameetii himama jechuufan jedhu. Ayyee barakaa argadhaa gayaa hordoftoota kun qissaa zamana duriiti malee waan amma dubartii yookaan tumtuu yookaan gaagurtuun akkasii akkana ka ammaa miti namni gariin akka malee akka nu hubanne isinumatti hin dhaammadha. Barakaa argadhaa gaa bojawaadi mee waa tokkoon isin gaafadha yeroo hunda beekuu kanaan barbaadu isinis yoo egaa maanguddoota irraa dhageessanii amma gosa Oromoo kana baay'eensi bakka hundattee inuma dhadhaga'ama maqaansi. Amma yoo jaarsoo fudhanne jaarsoon Jimma jirti, Wallagga keessa jirti, Shawaa keessa jirti, Boorana keessa, Harargee dhaqee Somaaleeyyuu hin jirti. Yoo agaloo fudhanne Jimma jira, Wallagga jira, Shawaa jira, Goojjaam keessa agaluu fi agaw ta'ee jira. Booran Gujii keessa jira, Harargee keessa jira, Laaloon badiina akkan Arsii keessa, Boorana keessa, Jimma, Wallagga. Annatiin dhagahin amma diggoo kana Jimma malee bakka biraatti hin dhageenye. Maal jedhu warri durii waan diggoo kana eessarraa akkamiin akka inni itti dhufe? Maal himu? Sin dhageessan? Diggoon kun eenyuun saatuyyii akka badii kanatti daliinan qaba. Badii kanatu gaafa kaa'u diggoo gaafa sana eenyu marachiise diggoo kuni eenyu sadachaa fi badii dhumattaana daliinni sadaffaadha jechuudha. Kanaaf eenyu filachiisee keenyaan Laaloon ol fuudhee baate Jimma. Diggoon kun Oromoodha. Diggee jechuudha asiin baatee naani ol fuutee baattee gad buusuun si dhibaa jedhe Laaloon. Tole boo. Laaloodhaan amma kanaaf diggoonni Laaloo walitti xiqqoo si mufatanii jiranii gaafa sana inni tumatte jechuudha. Hayyee.
Diggoonni gaafa dhufu bislumaa ka'ee bisilii ka'aniiti dhufanii karaa Wallaggaan keessaanii Iluu Baaboor keessaan dhufee Jimmaa seenan jechuudha. Hamni kun akkasitti filamee nu haa bulchu jedhee Jimma keeyatee ollaamma saantetu mootummaa qabaatti jechuudhaaf filanii jannaa warri abbaa faaroo fa'i jiranii jannaa jarri kuni jannummaadhumaan filatee mootii keeyate jechuudha. Ollaama saantee Sidaama eenyu qabaa jarma kuulloo kontaa kuulloon hunda mootummaa qaba. Kanaan mootiin keenya kunoo jedhanii mootii malee naasumnuun jedhe gadaadhaan ollaama saantee kun. Gadaan kun naasa'u nu gadaa hin beeknu mootii kennadhaa mootii nu haasofnu jennaan kennatame kanarratti dhufe malee dur gadaadhumaan booda manni. Muka shanan kun walumaa laaleetii mootummaa keeyate jechuudha. Malee gadaadhumaan booda. Barakaa argadhaa. Egaa wallaala ta'uu mala waanan dhaga'e. Diggoo fi badiin waan walitti dallanan qabanii mootummaa irratti dur narraa fudhatee kooti. Hin qabanu badiitu kaa'ee duraan. Badiin kaa'ee kaanaanii badiitti ka'an. Atoo danina qabdaa maaliif akkana nutti gaggeeffamaa maajooritii namni qabu ta'a. Akkamitti akkasuma goota jedhanii uummanni itti ka'anaan magii walitti jara naqan jechuudha. Agaloon kun laaloodha immoo keessatti kan tumatu diggoo. Jara laaloo seenaa durii dubbataarraa. Isaan maa dubbataa hin jirru. Laaloodhuma koomata diggoo. Ayyee tole. Qissaan durii kun bareedaadha. Kan bira yeroo darbe naa dubbattanu jimmee warra gumaatiin xaaliyaanii moo maal jedha jettan. Jarri keenya waan kana mee kan biraa irratti dabalee takka warri kunin akka warra burtukaana yookaan warra faranjii jedhaniiru waamanii beeku warra gumaa yookaan limmuudhaan jarri keessan yoo dhageessanii maqaa biraatti. Waan gumayni xaaliyaaniidha jechuun furdii malee xaaliyaaniin nama abbaa himatee fi dura taqabbalan jennee zabana sana dhaga'aniiru. Nama dura himateetu seera daa'edhan xaaliyaanii biratti. Asumaan ajjecharra kaa'a, asumaan hidhaarra kaa'a. Kanaaf guumaa xaaliyaaniidha jedhan malee waa tokkoof hin jenne jechuudha. Tole. Barakaa argadhaa. Amma bara xaaliyaanii sana namni Jimmaa akkuma nama Somaalee akkuma nama Eritiriyaa xaaliyaanii waliin namni danuun qawwee qabatee waliin ka'ee ture. Akkasii miti? Bareechee ka'ee ture. Xaaliyaanii bira dhaabbate. Xaaliyaaniin bilisummaa isaatii maddisiise. Bilisummaa sila keeshaa keessatti hidhamee jiruyyii xaaliyaaniin uree gadi baasee ka'a. Achumaa xumxanaa dhufee. Tole ilaagaa xaaliyaaniin kun innaa bobbaatu Eertiraa irraas nama fudhattee warruma Eertiraa sana waraana godhattee Somaalee irraas Jimma dhufanii turan warra akkasii kun dhageessaniittu. Dhufanii baandaa jedhaman. Tole. Baajoo biriifis baajoo bir baandaa jedhanii tolchanii dhufa. Baajoo birii baandaa qaban baajoo bir baandaa bilkwaa jedhaniiti awwaantee jedhanii iddoo waraanaatti itti seenii jedhan awwaantee baajoo bir baandaa jedhan. Akkasitti waraanatti seenii lola baandaan kun. Tole egaa
Ela xaaliyaanii wayii egaa sababa isiin dhufte hin beeku kaaftee turte jimmatti hafaniiru erga xaaliyaaniin Ingiliiziin moote ari'attee booda warri hafee jimma keessa jiraataa ture jiran namni gariin akka isaanitti dhufan hin beeku garuu xaaliyaanii waliin dhufan jedhani garaajii kan qaban suuqis kan qaban turani akkuma sana warri Eertiraa taate Somaalee waraana baandaa ta'ee dhufe jimmatti kanaaf jiraa kan dhageessan kan beekamu. Yedduu tafe xaaliyaanii keessa birchiliilloo jira. Nama hedduu jira. Eenyu jira ammas Toonii kan jedhamtu jira. Amma Jorboos kan jedhamtu jira. Yedduu baadiyyaa jaallateetuma hambifatee mana isaatis manas tolfatee hoteelas tolchee nagadaatuma ture Jimmaa harkarra qabeetuma. Xaaliyaaniin warra Eertiraa yookaan Somaaliin akkasii kan dhuftee hafte kan isin yaadattan kan himamu jiraa? Jira. Taklee kan jedhamtu jira. Taklee istaasiyoo jedhanii maal jedhanii Eertiraa keessaa Tigree keessaa baandaan danuu jiranii ture. Tole. Ammoo kan biraa amma warra Giriiktu ture warra Armanii ture warra Yihuudaa fa'aa ture warri kaan buna nagadan ni kaan wofcoo bunaa qaba. Yaadattuu jara kana seenaa isaanii dhageessanitu akkatti dhufan akka isaan dhufanii qubatan jimma kana keessa. Jimmaan kana kan jarri qabateenii baabura bisaanii fa'i dhaaban bisaan irraa dhufanii jarri Armaaniyaa kun. Baabura kana dhaabanii baaburri kun hedduu maallaqas galchaa maallaqas argatanii manas ijaaranii fooqii fayyadamaa ijaaranii fooqii kan darbanii ijaaranii maallaqa hedduu argatanii lafas akka gaariitti qochisiisanii Giriikota jiranii Armaaniyaa ammaa jira. Egaa walumaa qabataniituma waliifis soddoomanii xaaliyaanii wajjiniinis hedduu maallaqa qabanii dargii dhufeetuma jara balleesse malee jarris nama jabaa turan jechuudha. Ayyee barakaa argadha. Sila naa dubbattanu maarifaa jimmaa jettan maal inni maarifaan kun nama hin beeknee fi amma maarifaan maal inni akkamiin maarifaan kun hawaasa keessatti nama jidduutti mul'ata maal gochuu qaba namni maarifaa qabannaa jedhan jimmi kun maarifaa himata? Maal inni? Maarifaan kun hayaadha. Kabajaa namni tokko oo keessummaa ta'ee dhufee jedhe namticha kana kabaja kennaniitii waa hunda oo fuuchuu ta'es warratti fuudhanii gosummaattis gosa keenyatti dabalan jedhanii akkasiin ilma keenya jedhanii teessifatan. Maarifaan ammas namni hangafa jala hin taa'u inni quxisuu ta'e ol ka'a. Akka Soomalee kana akka maalii kana taa'ee achi gorii taa'in jedhu namni guddaan dhufe ka'eeti bootaa isaa teessisa ijoolleen giddoo qabu. Gaangoo oo ta'e irraa fuudheetii hidhee dhokaattaamee gaangoo isaa kana eenyu jedhee qoraanis fidee cabsee fi ibidda bobeessee boqqolloon asheetiin guyyaa jiru waadee fi falfalee immoo dura qabee nyaachisa. Innaan immoo ka'ee fincaanii ka'uu amma dafanii ol ka'anii waan inni barbaade kennaniif. Innaa bishaan harkaa immoo dhufu dura isa dhiqata namni guddaan ijoolleedhaan bu'u. Oo ka'anii sira guutanii taa'ara noo jaarsii dhufe ol ka'an hamma ol caaluun. Maal barbaaddan maal akkana waliin jedhan hayaa guddaa jira jechuudha. Isaan tokko durin dhaga'e amma isintu nu qajeelcha. Abbaan Jifaar
ilma isaanii isa kamiif inni isaan ol kaanii teessisan jedhamu ulfinni maalirraa dhufamoo maal jedhanii nama barsiisan jedhamu? Abbaa duulaati. Abbaan duulaa dhumnaani nooruu ilma koo ulfinni manaa bahaa jedhanii. Abbayyoo abbaa joobe. Ol kaanii teessisan ilma ofii. Nooruu ilma koo jedhan. Jennaan hin baannaa isaan nooruu jedhan namoonni jalaa kaa'edha. Tole. Akkasiin ulfinni manaa bahaa jedhan. Jimmiirraa fudhate jechuun gaafa sirraa fudhate ulfinni manaa bahaa. Gaafa sirraa fudhate. Ayyee. Jimma seenaa keessatti waan jabaa qabaa. Wala yaa'aa. Maarifaanis guddaa jira. Tole. Egaa qissaan Jimmaa kun dhuman qabu sila afaanii hin bahee Jimaa jettani mee Jimaan kunis ofii isaatii innis tartiiba of danda'e qaba mee dur akka Jimaanuu aynaa qaba jedhan inni boroodha gara gadiitii cabu inni masalaalii fudhatanii olii cabsanu akkam mee waanuma Jimaa kanarraa nu himaa. Jimaan kun hin jiru ture bara Haajidha duraan. Tole. Barooma keessatti ofiin biqilee jira. Bara har'aa fidan dhaqanii. Erga Arabootiin seenee erga masheekonni bakka dhufanii. Akkasitti boroo ofii fidee dhaabee bara haadhaa. Akkuma kanaan biqila. Akkasitti gaafa moolidaa gaafa maalii harree gaangoo erganii fe'anii bara har'aa. Akkasiin dhufa duraan akkanan guunne. Jimaan immoo innaa cabu kana nama guddaa yoo ta'e mataa ofii hooqata. Ijoolleedhaan dhabsaa jechuudha. Mataa cabsii jechuudha. Yoo nama immoo inni ta'e gara gadii jechuu xiqilee isaa akkana jedha. Gara gadiitiin uuma ta'e cabsii fidii jedha jechuudha. Afaanii baafatee inni dhaqee cabsu hin beeka. Ammoo nama immoo waa tokko akkasitti gaa hin taane miila ofii rukutaa garuma gadiitii cabsii fidii jedha. Achi ogaa fidanii naaqamaanu Jimaa kana cabsanii innoo baalli isaa bifa hedduu qaba isa kamtu maal jedhamaa adaba kamiin durri gannaa Jimaa qama tasuma achi fidaniidhuma haadha si bira taa'anii qamoo moo waa wayii tartiiba jira. Nama guddaatti kennama. Nama guddaa kanatu du'aayii godhee du'aayii kana asii fakkii hira jechuudha. Hiree akkasiin du'aayii akka dhungattee fudhatee akkasiin nama gurguddaa qaama dur. Amma booda kan immoo tartiibni kun badee namni hundi ergamma namni ormaa kun dhufee keessa galee Guraagee Amaarri hundi galanii akkuma sun hin bade jechuudha. Kun barbaadan qaamuu ta'e. Maal jedhanii baala isaa sana hin qaamne isarraa gatan maal jedhamanne maqaa qabaa miti? Sediroo jedhama. Sediroo jedhamanii. Inni eenyuun kun kolloo jedhanii kolloon kun akkasumatti bareeddee teessi. Eddeemma mataarraa cabsi jedhanii mataa hooqatan sana qabu kolloon. Akkas qaba. Inni kaan sediroodha. Inni kaan gara gadiitii waa tokko hin qabu. Sediroodha garaa baay'eedhaan. Akkas jedhanii. Bunnoo buna kanas badaa jaallattu jedhame warri Jimmaa kun bunoo akkaminis tartiiba qabaa moo akkuma fedhan haadha si danfisanii dhuguudha? Bunni tartiiba qaba dhufeedhaa akaa'amee ka'eetii dhufee ulamaa namni ulatee akkana harka isaatiin jedhee ka'eetii bunni kun tumamee dhaabbatee dhufeetii immoo du'aayin itti godhamadha. Du'aayi yaa waaqaraa jedhanii laatanii ture. Yaa waaqaraa yaa waaqaa nagaadhaan kan nu bulchite nagaan nu oolchi. Rabbiin kadhatan akkasiin. Akkasiin bunni dhugamu malee bunni isa akkuma kanatti hin dhugamu.
Oole. Amma gara dhumaatti gaa isinis dadhabaa jirtu. Taaziyaan naa deemu maal godha nammee? Namni waa wayii amrii jalaa ta'e eebbisuun naa deemu tartiibni isaa akkam ture dura? Taaziyaan hin dhaqa innaa dhaqee jedhee egaa asiin dhaqee hin boo'a. Boo'ichuma kurree kutee gadhiisa. Kurree kutee gadhiisee jimma gaa waa inni ho'isuu jaallataa iyyee boo'ee nani gaa deebi'ee abbumti boo'ichaa kadhata diraan boo'inaa jedhee. Inni namni jalaa du'e sun. Diraan boo'inaa jedhee kadhannaan gaa amma takkataa dhaqee amma si'uu jedhee iyya. Yaa abbaa abaluu keenyaa yaa abbaa maali jedhee faarsa. Faarsuun sin faarsa dhimma. Akkasitti tartiibaan eebbisee ka'ee galee immoo buna qaawwaa jedhee warraa wajjin immoo saafiraa tolfatanii ganama subii keessa immoo dhufan. Dhufanii buna obaasanii nyaachisanii bira oolanii galan jechuudha. Namni inni fakkeenyaaf dhaqee taa'aa jiran jennu taaziyaa. Mana taaziyaan inni seene sun dhaqee maal godha? Akkamiin calliseenuma dhaqee taa'e? Innaa taa'ee jedhee hin eebbisee ergama gaa inni dhufee islaamummaas qabatee jedhee faatihaa qara'ama. Faatiin qara'amee ta'ee rabbiin sabrii isiniif haa kennu jedhanii du'aa'ii namicha du'ees kadhatanii akkasiin jaanii ta'anii wal zayyaran. Ol ka'anii wal duubatanii taa'an jechuudha. Inni gaa ergamma jabaatanii. Amma immoo amma bara mootummaa Abbaa Jifaar keessatti Abbaa Jifaariin alatti namni kan jaallatu eenyu kan faarsuun nama gaarii turan jedhanii warra isaanii isaan waliin warra biyya bulchaa ture keessa baluunfaa abbaa baluunfaa nama gaarii ture jira namni kan himatu akka gaariidha jedhee. Kan jedhu namni kan himatu Abbuma Jifaar irratti dhume yoo dhugaa ta'e. Abbuma Jifaar faarsaa yoo kennanis rakkina keessaa nama baasanii arjaadha jedhee isaanuma faarsa malee namni isaanitti bahee hin jiru. Hamtoo namirraa himatamu isaan olii warra bulchaa turan gorsituu isaanii haa ta'uu warra isaan aangootti ka kennanii uummata keessa bobba'aa turan abbaa qoroo haa ta'uu ka biraa nama hamaa ture jedhee namni biyyi seenaan himatu eenyu? Kan isin dhageessan. Seenaan kan himatu namni gaa hamaadha jedhu kan Abbaa Jifaar keessatti gaa nama gibira fuudhu kana namni gibira fuudhu immoo gaa danuu jira kan hamaadha jedhamee seenaa keessatti himamu nama danuu jira. Abbaa Diggaa Baarorooti. Abbaa Diggaa Baaroroo himaan jiran isaanii hamaadha jedha jannasii. Eenyu isaaniiti Finfinnees isaan tura gibirii maallaqa bu'uuranii. Isaan gaala hannee gugguumnaa jedhanii Hayile Sillaaseedhaan. Dhosaan naa horiinaa guddan jedhee naani gaala hannee gugguumnaa jedhan. Isaanii hamaan. Nama tokkoon isin gaafadha. Zabana Miniliktti beekamaa nama ture Jimmatti akkuma qoome Isreenyaa akka ture abbaa ilmi isaanii beekamaa ture waan kubbaa miilaa kana irratti federeeshinii faatu turani seenaa isaanii dhageessanitti maqaan na jalaa bade Jimmattidhaa turan jedhaman kan biraas nammee Jimmatti hidhamee ture warri shaggar fidanii. Abbaa Jifaar bilatti hidhan kan isin dhageessan jiraa? Abbaa Jifaar biratti kan hidhame ilma Lijeeriyaa Iyyaasuuti. Jimmaa akkan baanii jedhamee hidhame. Achuma keessatti horiinis mannis kennamee fi
Haile Sillaaseen sodaatee jira. Jarri kaan immoo egaa oduu kanallee dhaga'een ture kan amma isin jettanii naa dhufuu dide malee dhaga'eera. Maqaa isaaniin irraanfadhe maqaa wayii tokko Indaalkaachoo ta'ee eenyu akka ta'e hin beeku. Qajeelaa waan hin yaadanneef homaa miti. Homaa miti gaafa nuu dhufe dubbanna akka. Amma immoo warra Jimmaarraa mashaayikoota bebbeekamoo ta'an madirasaa maqaa qabama namni keessa qara'ee ulamaan keessaa bahe jedhamu naannoodhuma amma gibee gamasitti bakka kan jira kan isin dhageessan. Naannoon egaa gibee jiru madrasaan jajjabaan kan ture masheekotuma kana jiranii sheekota jajjaboo jiranii nama akka sheekota eelanii jiranii. Bakka kam turan isaan? Dedoodha. Nama akka sheekota bulloo innaan jiran achiis namni kitaaba qara'ee achii bahaa. Garri guddaan dhaqee dhagahee isaan biraa jedhu sheekotuma eelaniiti. Jarri kaanuu sheekota dambii, sheekota maarree jedhaman. Sheekonni dambii gaa isaanii hundumaa waliigalatti Wallaggaanis isaanii masheekota gaa isaanii akka abbaa xariiqaa fidanii Jaaniyyaa kan jedhan fidanii xariiqaa kanayyii nasharan jechuudha. Hirmaata godhan. Warri amma Tijjaaniyyaan kun zabana Abbaa Jifaar dhufammoo bara Abbaa Duulaa dhufan? Zabana Abbaa Jifaar dhufan. Zabana Abbaa Jifaar dhufan hin baane. Zabana Abbaa Jifaar hin baane, zabana Abbaa Duulaa bahan. Egaa ani waan silaa isinirraa barachuun irra jiru hunda fixeen jedhu ammoo kana caalaas isin dadhabsiisuun taatu wanti isin kalqiin haa barattu haa beektu jettan yoo jiraate meetti nu dabalaa. Seenaa ta'uu qissaa ta'uu waan feetan wanti dabaltan yoo jiraate barakaa argadhaati. Waa tokko waan hambifne hin qabnu kana keessatti waan nu amma haasofne qalbeeffatee namni akka itti hubatee dhaggeeffatu nama dhaamsa dhaama. Seenaan kun seenaa abbaa Akaakayyuu walitti darbaa dhufee kanuma xiinxanaati jala taa'aati nu jedhaati bareechaa haffazaa baraa jedheetuma naama. Egaa obbo Jawaar biyya Abbaa Boor waan ofii beektan waan dhalootarraa hambifattan nuun qooddatu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Hordoftoota keenya kan isin akka nu hubattan barbaaddan akka isin hubattan kanaan barbaadu obbo Jawaar gama ofiitiin waan dhagahan waan of biraa qaban nuun qooddatani. Kana jechuun isaan seenaan Jimmaa, seenaan Shanan Gibee kana qofa jedhaan jirani. Waan ofii an dhagahee hambifadhe jedhani. Qissaa tokkoon isinii hima. Dur ijoolleen naan ture nama anatti dhiyaatu gurguddaa jedhaman kanaa waliin badaa waliin galu. Waanuma argan kanallee akka lama akka sadiitti hiikkatanii walii galuu dadhabanii fa'aa wal falmani. Na ajaa'iba ture. Mana barnootaattis astamaariinis yoo waa tokko gaafataniin arraba fa'aa aariidhaan fa'aa jetti. Bal'isteen dubbatu barri kun maal jedheetu mana dhibu. Ijoollummaa sanaan kitaaba takka kan afaan Amaaraatti hiikame tokko booda keessa guddadhee naan argu kitaaba Deel Kaarnigeen barreesse keessaa tokko isa kam ta'een beeku. How to win friends and influence people haa ta'u or how to stop worrying and start living ka jedhu. San keessatti qissaa takkan dubbise gaafa ijoollummaa. Hidhaa keessatti warra lama tokko mana hidhaa keessa turan jedhan.
ganama warri mana hidhaa maskootii irraa banan. Maskootii irraa bananii jennaan inni tokko egaa halkan sana roobaa bule. Roobaa bule inni tokko ol ilaale. Gaafa halkan roobe ganama isaa samiin kun bulee kana bareedaa aduun bahee ilaaleetiin jedhe guyyaa bareedaa kana ashaqe. Inni kaan immoo gadi lafa laale mooraa sana keessa. Edda roobaa kan ture sun achi margaa fi bacaqqee achi ciise jedhe guyyaa akkamitti fokkisaan kun jedhe. Jarri kun lamaanuu foddaa maskootii tokkoon xaaqqita tokkoon ala laalan. Garuu inni tokko ol ilaalee inni taan immoo gadi ilaalee akka isaan itti hiikkatan gargar ta'e. Seenaanis akkanuma jechuuf hin jedhe. Obbo Jawaan nu himan gama ofiitiin gama warra isaaniitiin waan dhagahane kanaaf galata guddaa qabu. Warri binaa immoo lakkee akka biraatti dhageenye kan jettan yoo jiraattan kunooti karaan keenya banaadha. Kottaa nuun qooddadha. Obbo Jawaadiin immoo waan isaan nuun qooddataniif seenaa ganna dheeraa qabatanii asiin nuun gahan kanaaf galata guddaa galchinaa fi egaa barakaa argadhaa baga nuu jiraattanii baga jiraattaniin nu gammachiistan Obbo Jawaad. Barakaa argadhaa nu jiraadhaa miidiyaan keessan nuuf fadabaatu. Miidiyaan kun bareedaadha. Gizee hundaa waan ta'e si itti xiinxallee ilaallee isinitti akka geessinu kanaanu isin dubbii jabaa kan nuuf fidanii jirtanii kanaa akkasii bilbilee isin beeksinutti nu barsiisuu keessanii galata guddaa argadhaa jenna. Hayyee barakaa argadhaa baga nuu jiraattan egaa kabajamoo hordoftoota keenya seenaa mootummoota Jimmaa kurfii 3 isinii dhiyeessine kanarra raawwataa jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti qalbii guutuun nu waliin turtaniin hordofuu keessaniif Obbo Jawaadiifan hedduu sin galateeffannaa barakaa argadhaa amma sagantaa biraatti keessumaa biraa qabannee walitti deebinutti nagaan nu tura. Salaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagatti.